Ashama akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota Qiddoo YouTube jiru jalatti kan argamtaniif argamuuf kan jirtan siniin jecha egaa waan tokko sinirraa barbaada subscribe akkasumallee like gochuudhaan na jajjabeessaa siniin jecha egaa waa'een minyoota akkasumallee gaaddisee sababa haadha gaaddiseettiidhaanii lafa kana ga'ee jira jechuudha. Kinoo ijoolleen daraara guddaa keessa galanii rakkina guddaa keessa galanii jiru jechuudha. Kana gidduutti egaa yeroo darbe minyootiin argitaniittu afaan daddarbaa wayin dammoo wanti isaa walii ingalaa fi inaasoftu turte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee amma immoo yeroo muraasaan booddee lafa dhoofte jechuudha. Of wallaaltee jirti, of beekuu hin dandeenye jechuudha. Kana gidduutti obboleessi kun egaa kaameeraa isaa keeyyate gaaddiseen immoo egaa mucaa faana bu'aa turte jechuudha. Isa kanas immoo maaliidha maal gooteetidha jennaani ani wantin godhe hin jiru lafa dhoofte sana booddee wallaaltee jechuudha. Kana gidduutti egaa yaaduutu sanyii maalii minaamne jechaa ture jechuudha. Ta'uu hin qabu ishiin okkoo kaleessaa ofishiitidhaaf osoo hin taane si'iinsi gurshaan turre yeroo ati rakkatte koo afaan keessaa fuuteetu afaan si kaa'aa turte sana maaliif dagatte maaliif irraanfatte jennaani anis waan mana shidhaa ta'e naaf taate jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu maalinni sababa keetiidhaan kun hundumtuu dhufaa jira jennaan sababa keetiidha ani si'ii jedheen haadha manaa koo yookiin immoo mucaa koo dhamee jira. Kanaafiyyuu ani gaafan si fidee rakkina keessaan si baasa jedhee manatti si fiduu haadha manaa koo faana gargar ba'ee sintuu haadha manaa koo faana gargar na baase jennaani. Egaa obsuu qabda turtee danda'uu qabda turtee yoo ati manaa keessoo ta'es immoo suuta jettee yeroo ati ammachi keessaa baatutti amma rakkina sana keessaa baatutti si eeguu qabdi turteeyyuu jennaan dhimma keetu kana hundumarraatiin nagahee isaanii ani si fuudhee deemeettee akka qabamee hidhamu na gootee kanaafiyyuuti balleessaa tokkollee ani hin qabu jennaan ishii isa naaf gochaa turte isa naaf raawwachaa turteedhaani ana hin waqqasin yookiin immoo nan himatiin anu hojjedheen hunduma isaayyuu sii kaffalaa. Kanaafiyyuu immoo anarraa raayyees immoo gargaarsa yookiin immoo deebii hin eeggatiin isa goote hundumaaf waaqayyo sii kaffala jetteen jechuudha gaaddiseenii. Haa ta'uyyuu malee egaa mucayyoo kanaaf furmaata barbaaduu qabna jetteen jechuudha. Inni egaa ani waan hin godhu hin qabu yoo duute haa duutu ma waan hin godhuyyuu hin qabu ani rakkoo guddaa keessan jira qarshiis hin qabu jennaan maaliin gochuu qaba jennaan egaa waraqaa eenyummaati natti fakkaate obboleettii kooti jedhii yookiin immoo waanuma tokko jedhii obboleettii haadha manaa kooti jedhiiti furmaata barbaadi osoo ilaallu mucaan kun biratti lubbuu ishii darbuu hin barbaachisu jette jechuudha. Haa ta'uyyuu malee inni ajajamaa hin turre waan hin godhu hin qabu. Kanaafiyyuu yeroo meeqaan namichaanis gaafadhaa abbaa manatti kireessinatti fakkaate meeqaan gaafadhaa. Kanaafiyyuu ani hin gaafadhu jedhee achuma taa'ee doktorootatti daawwalaa ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani qaqqabu jedhee deebisaa jira doktorri. Kanaafiyyuu homaa gochuu hin dandeenyu jennaan asitti osoo nuti ilaallu akka reeduutti reedu'aa maal gochuu qabna ree jennaan kadhadhu gadi bahiiti bakka akka taatu ta'ii ati dhiiradhaa maal ta'ii jechaanii turte jechuudha. Gaaddiseenii dhaga'uun hin dandeenye waan ishiin jettuun jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaa'ii booda gadi bahee nan ofuma kootii anumtiyyuu nan kadhadha baqqaa yoo ati kadhachuu baattee malee yoo ishiin harkatti duute akkam goona jette jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisaa jechuudha. Nama ammana kan jedhame nama gaddisiisa. Ani beela'ee garaa koo keessa nyaanni hin jiru kaartoona ta'eera jechaa jira jechuudha. Innumti akkanas hin godhu maaleeshiidha sababnumti isaa inni haati manaan kee yoo manaa baate mucaa kee fudhattee si dhokatteetti yoo ta'eerayyuu ta'ee yoo taragaaggatana yoo gara qalbii gara sammuu keessanitti deebitan sinii wayyuu akkatti wal miidhuurraa akkatti wal daddarbachuu akkatti wal hidhuurraa akkatti sammuu wal dabarsuurraa akkatti wal rukutuurraa maal taataniittu maaloo dhugaan siin jedheen fuukkisa jechuudha. Viidiyoo akkana hojjechuun jechuudha hordoftoota keessanis gaddisiistanii jireenya keessanis hin gaddisiisina rabbi keessanis hin gaddisiisina.
eenyumtiyyuu akka hidhamee wal doorsisuun barbaadu huumaan jechuudha. Jaalalaan akka jiraatamudha malee isiniin jechuun jaaladha. Asuma irratti immoo dhaabaa karaa ta'een iddoo ta'een barbaadaatii haadha manaa kees galfadhu yookiin immoo caal jedhiitii dhiisi gadi dhiisi ijoollee kana jechuudha. Hojjetanii ofaa jijjiiranii maqaa isaatiin maalidha dhugaan isin hojjechaa jettan baay'ee nama dabbara mana kan hin jedhamne jechuudha. Egaa ishiin cannaqamtus dhiphattus maal jettus furmaatatti kennuu hin dandeenye jechuudha. Gaafa ishiin immoo kaatee immoo nan baabaqaayi maaloo jettee gaafa ishiin jettu maal godhure ani birrii hin qabu jennaan kaameeraa koo kennee naan kenne kaameeraan birriidhaan ni bitama akka carraas immoo ta'ee cabuu danda'a waan ta'eef jennaan $3,000 nan bitee kanaafiyyuu hin ta'u eessaan fida maalittan fayyadama boru jennaan waan barbaade haa ta'u lubbuu namaa hin caalu jennaan wanti tokko ta'eera taanaan nambaa achiin qabanii na deemaniiru taanaan mi'a kanas keessaa fuudhaniiru taanaan lubbuu keen baasaa sin tarsaasaa jechaanii ture jechuudha. Gaaddiseedhaanii yeroo ishiin immoo ba'uudhaaf jettutti immoo maalidha waansaa wande mukatumaa fakkaata kanaanan garaa keejjissa jechaanii ture jechuudha. Itti qabee kanaanan garaa keejjisaa eessayyuu hin dhattu jechaanii ture jechuudha. Ishiidhaanii mee yaara galfadhaame qabbana buusaa qabbana barbaachisaa nagaa buusaa isiniin jechuun jaalladha. Warri Yaman keessa jirtan kuni maalidha mee xoorinnetiin isin galtan kuni isiniin jechuun jaalladha. Yoon ammoo walii keessan irratti walii keessan irratti rakkoo humtu jechuudha. Tasgabbaa toora galaa isiniin jedha. Gaa'ii hordoftoonni kiyyaa nagaa ta'aa fayyaa ta'aa isiniin jecha amee kadhadhaa fi akkasumallee warri bilbila isaanillee qabdanii bilbilaati jechuudha. Haala isaa gaafadhaame isiniin jechuun jaalladha. Dhugaa dubbachuudhaa fi namatti dhaga'ama isiniin jechuun jaalladha. Isin immoo maatii naa ta'uun na jajjabeessaa isiniin jedha. Shaaloom.